Abdusalaam Hassan yaada isaanii qindeesseera. Ani yoo jedhu anaa laafaa kanan ga'u jedha mootummaan. Ilma kana wanni barsiiseefi cinaan ka Oromoo ta'e gimmaashin kiyya haa ta'uuf saniif barsiiseen. Inni akka itti nan geenne nan ga'uun an jedheefi ilma an akkanatti barsiise kana inni achitti qaqqalee ittiin galcha. As yoo deebi'e immoo an amma waan ta'u abdii amma ijoollee barsiisaa irraa bahe. Maaliif irraa bahe? Mootummaan qabnuuf irraa bahe. Hin qabnu mootummaa. Amma kun hin jiru. Abdiin kiyya biraa ka'e. Wanni an biraa ka'eef ilma kana nama muka muru. Haqimii kiyya kanaan nama muka muru. Itti xaaretin hin deemetin haqimii kiyya kanaan muka kiraa quncise ilma kana achiin gahe. Kiraa quncise iyyaafadhee nama muka gurguree muka muru. Iyyaafadheetin quncee quncise gimmaasha namichi sunnaa kennuun achiin gahe mucaasan. Amma dheengadda lamuu deebisu goromsa tokkocha qaba. Ugurnaa gaya jedheetin goromsa takkitti isan gurguree asii dabarse. Haadha lugaashee kiyyan oofin an irraa bahe naan jedhe. Haadhalu wariin kun haadhalu an irraa bahe oofin naan jedhe. Galgalaa ganama immoo akka seenatitti natti booya furrii fudhatee natti booya. Itti ifaaje ilmi kun diqqeenna irra lafeen itti cabde. Kana garaana nyaata wajjin horii san gurguree ofirraa dabarse. Kanaan naa gale immoo odoo mootummaan jiraate kanaan innuu kana gargaaru sila. Ani horii tokkocha gurgura inni sila baay'ee qaba innuu kana gargaaru. Kana waan ta'eef ani mootummaa jedhee kana abdadhu. Mucaa kiyya ji'a 9 garatti baadhee duwidatti baadhee guddisee ji'a 12 itti xaaree wixinee itti hodhee barsiifadhee kiraa itti dalagee barsiifadhee nallee gargaaree mootummaallee uummatallee haa bulchu jedhee nallee gargaaree uummatallee haa gargaaru jedhee mootummatti ergadhee mootummaan amaanaatti nyaate na galche. Mootummaa irraa waan mootummaa jedhee isaaf dadhuun qabu. Ilmi Oromoo kachitti hafe sunillee akka nuu galuu qabu. Katare silaa tare. Ani